Ani waggaa baay'ee biyya ormaa kana keessa taa'ee jijjiirama tokkoyyuu hin qabu. Abdii kutadhee tan jira. Waggaa 7 hojjedhee bu'aa takkan agarree maatii koo bichaadha kan nyaatu ana fi kooti waan takkaayyuu hin qabu jette obboleettiin keenya tokko. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isinii haa baay'atu. Akkam jirtu ani nagaa kooti galata waaqayyoo isinillee baga nagaa taatan baga jiraattan isin jecha. Egaa hordoftoota kiyya kan warroonni mana kanaaf haaraa taatan sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a warri taartas galatoo maal faadha. Itti aansuudhaan gaafii obboleettiin keenya tokko na gaafatte ani maal gochuu wayyaa maalan godhaa bakka abdii muradhee jira. Mana hin qabu lafa sin qabu mana sin qabu garuu waan hojjedhu kana maatii kootiin gargaaraa ture jetti. Egaa hordoftoota kiyya ka nuti gizee tokko gara laafummaa qabna. Ijoolleen keessattuu biyya arabaa jirru kun gara laafummaa baay'ee qabna jechuudha. Maaliif bakka homaa nutti fakkaatu sababii isaas humna qabna hin hojjenna hin arganna humna qabna sa'aatii kana humna qabna jechuudha. Garuu hardhaamatti kan wanni hundi nutti dhagahama. Gaafa biyya kanaa galtee waan itti garagaltu dhabdu sitti dhagahama. Har'a garuu humna qabdaa hin argattaa hin hojjettaa akka barbaadde birrii gootaa abbaa barbaaddetti argita. Borummoo si gaafataa jechuudha. Egaa obboleettii keenya kun akkuma nama kamuutu kan dalagadha jettee biyya ormaa dhuftee waggaa 7 guutuu birrii waggaa 7 osoo homaanuun godhin maatiin ishee jalaa mucuu godhanii balleessanii jechuudha. Yeroo baay'ee wantoota akkanaa kana ijoollee baay'eedha kan argee jira. Ijoollee baay'ee irrattan waan akkanaa kana argi maatii keenya nu walaa balleessee nama biraa yookiin immoo mucayyoon kunillee yookiin nama biraatitti kennee osoo hin taane yookiin dargaggeessi narraa nyaatee osoo hin taane maatuma koottuu narraa nyaatee jetti. Maatuma koottuu na walaa balleessee abdii kutadhee jira jetti. Baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa rabbi baay'ee birrii waggaa 7 dhiisati ijoollee birrii waggaa 1tu gabaabii malee maatumti keenya yoo nyaatan nama guba inde maaliif jechuun ati kan baane waa hojjennee waa jijjiirama wayii agarsiisudha malee yoo maatuma kiyyaaf jiraadha ta'e faayidaan qabu ka atoo ishii atoo boru dhala argattee ilmoo teessan barsiifachuu hin dandeessu. Dhala argattee ilmoo teessan hoo isaan si'uu qabuu sittuu atoo gargaaraa harta si immoo eenyu si gargaara gaafa achi ol sitte. Eenyu si gargaara gaafa tokko si dhukkubame eenyu takkimii si dhaqa. Silaa ati ofii keetii nama gargaaraa jirta maatii kee gargaaraa jirta haga waggaa kana hedduu nama gaddisiisa garuu. Adaraa wanna isinii dhaamu keessaa. Ijoolleen baay'een akka obboleettii keenyaa kanaa jiraachuu dandeessan. Ijoollee baay'eedha. Tan uffatatti illee fixaa jiranii viidiyoo guyyaa irra hojjedhe akka irratti illee akka obboleettiin teenya waan isheen birrii waggaa 5 uffata irratti fixxee jechuudha. Isinii galee uffata irratti fixxee birrii waggaa 6 jechuudha. Waggaa 5 ajaa'iba guddaadha bara. Baay'ee nama dhiba. Xiqqishuma kanaan yaaddanii akkamitti birrii namni tokko gaafa maatiin kee hin balleessu miti hin balleessa. Garuu maatii kee aggabaabii malee erguuniif never aggabaabii malee ergitaniif. Kanaaf obboleettiin keenya ka birrii kana waggaa 7 dhabuun ishee hedduu na gaddisiisee akka anaatti baay'een gadde jechuudha. Maaliif waggaa 7 jechuun lafa bitattee mana ijaarratti. Birriin waggaa 7 lafa bitee mana hin ijaaru yookiin immoo bakka lamatti bakka bitachuu akka barbaaddetti dandeessi. Isaa fataa zanaa jetti jechuudha. Iddoo lamatti lafa bitachuu hin dandeessi. Gaafa har'a doogaltee hoo yoo har'a 400 bitte 200 bitte bizee isheen galchutti gara miiliyoona deema jechuudha. Kara 700 deema. Gara miiliyoona deema gaafa isheen akkas galtu. Birri sun baay'ee dhalaaf jechuudha irratti baay'ee dhalaaf dhaggeessanii. Har'a hoo miciyyoon kun kan waggaa 7 dhabdee jirti. Akkam gooti? Ganaa amma teessee ijaa ol ilkaawwatti moo teessee kana gooti moo maalidha? Garuu miciyyoon kun galee hin beeku jette. Galee hin beeku garuu birriin waggaa 7 hin jirtu naan jedhani. Manas lafas hin qabu jette. Baay'ee nama gaddisiisa. Ani wanta isinii dhaamu keessa obboloota koo maatii keessa yoo gargaaruu barbaaddanii maatiin keessa yoo guddate waggaatti gizee 3 qofa kan isaan duraa barbaadan. Akka yaada kiyyaate kun. Akka seetti dhaamullee maatiin keenya yeroo 3 qofa kan isaan rakkatan. Maaliif duras akkattuu nutuu guddisanii asiin dhugaa waan ta'eef. Mee sa'aatii 3 yeroo 3 kana waggaa keessatti yeroo 3 kana mee gargaara. Kaawwanoo maal goota? Maal gootaa gizuma hunda maatuma kiyya. Ishee atoo akkam taata ishee? Silaa maatuma keetiif ergita akkam goota? Kanaaf yeroo 3 kana irratti gargaaruun keenya dirqama. Kana alatti ani garuu
Ani beeku yoo maatiin akkamis maatii akkamitti raas akka dhalatte xiqqoo shi baay'ee na dhiba. Maatiin akkas nama yaadne maal intalli teenya boruu maalitti hirkatti intalli teenya maalitti galti jedhanii yaaduu qabu bar maatiin illee yoo ta'e. Inde maaliif amma namoonni keenya akkamitti yaadu beektanii namoonni keenya keessattuu warroonni baadiyyaa keenya akkamitti yaadu beektanii maaliin gootii shamarri fudhattee dhadhii isatti heerumtii qabeenyi ishee fudhattee deemtii waan akkasii yaadu. Neefarree akka duraanitti miti amma waan hunduyyuu ofii keetii hojjettee argatte waan ta'eef kan ofii keetii fudhattee deemte maatii keetiin gattu. Ati yoo mana ijaarratte mana keessan gattee deemtaa yookiin obboleessa keetiin kennitu yookiin obboleettii keetiin kennitu ofii keetiif. Maatiidhaanis maatii fakkaatu hin ijaarratan. Homa maatiidhaallee namni bee ijaara. Hundumti keenya ani ijoolleen maatiin mana hin ijaarre hin jiru dhugaa rabbi. Maatiidhaa hundi keenya ijaarree jira. Waan maatii ulaagaalee mana san keessa guutu guunnee fi jira. Siigaltee erga kana gooneen booda hoo teenya kuufanna ka kophaatti waan qabda san kuufachuu qabdan. Lafa bitachuu qabda yaaduu qabda ati intala maaliif akka biyyaa baate barumsa kee dhiistee maaliif akka biyyaa baate yaaduu qabda. Erga barumsa kee dhiistee biyyaa baate immoo dirqama birri lafa kasii bituu qabu. Bakka lafa san bitattee yoo namni si ijaarjaa irratti ijaarra yookiin hoo is ijaarni haa bitamee lafumtuu bakka lamatti bitatteetu galte ati giifti si keessu hin jirtu tokko irratti gurgurtee tokko irratti ijaarrataa jechuudha gaafa galte. Yoo barbaadde isaa lachuu gurgurtee mana ijaaramaa bitachuu dandeessaa jechuudha. Kanaaf inni bira inni akkas gochuu dandeechaa inni biraa immoo jechuudha maatii keessa yeroo sadii gargaartan kasanii jedhe tokkoffaa irratti maatiin keenya kan rakkatanii yeroo madaabara yookiin immoo sanyii yeroo facaasaa jechuudha madaabaraa fudhatan hin beektan xaa'oodhaan beektanii miti xaa'oo yeroo xaa'ootii fi akkasuma yeroo sanyiillee namoonni dhabaachuu danda'u namni qabanis jiraachuu danda'a namni dhabes jiraachuu yeroo kanarratti yeroo facaasaa jechuudha yeroo suni namni keenya hedduu rakkataa kan midhaan manaa qabaatee facaafanne jira kan madaabaraa immoo yookiin xaa'oo kan hin qabnetu jira waan ta'eef yeroo san gargaaruu qabda. Inni tokkoffaadha wani. Inni lammaffaan immoo yeroo haamati irratti fakkeenyaaf yeroo haamaa yoo isiniin jedhu yeroo haamati irratti amma maatiin keenya yoo makiinadhaan illee kan haamsisantu jira yookiin immoo kiraa kan haamsisutu jira. Yeroo makiinaa san akkuma mee isaan midhaan san deebisanii itti gurguranii ittiin haamsisne ati immoo asii ergitee fi yaatti haammatanii jechuudha. Sii galee maaliif baajata saayinsii illee jalaan qisaasa'u yoo ati asii ergitee fi ittiin haammatanii jechuudha. Sii galtee sadaffaa irratti immoo yeroo ganna hin beektanii naannoo maskaramii kanneen yeroo midhaan geessan namni keenya baay'ee hedduu takka rakkata. Hin rakkatu rakkanni gisee sanii baay'ee cimaadha jechuudha. Sababni isaas midhaan afuuffatu jira waan garagaraatu jira yeroo san keessatti maatiin keenya hin rakkata. Rakkatu mati keessaa nuti ijoolleen baadiyyaa hin beekna antala baadiyyaa waan ta'eef kan beeka maatiin kun sa'aatii rakkatu jechuudha. Sa'aatii suni maaliif waan biyyas jiraadhee biyya hoottis dhaladhee akkas waan guddadhee fi sirriitti hin beeka yeroo rakkinaa jechuudha. Yeroo saniin maatiin keenya sirriitti rakkata maatiin baadiyyaa jechuudha ganna san baay'ee rakkata maaliif waan hunda manaa fixata. Eessattuu yeroo ayyaana waggaa dhufu irratti yeroo fakkeenyaaf barri haarofte dhufu kanarratti maatiin keenya hedduu rakkataa midhaan afuuffadas jira afuuffaa waa hedduutu jira kanarratti hin ergitaniif kanaan booda maal gootaa ergitare kanaa alatti maal gootaa ergita faasigaadhaa ergita masqalaa ergita xinqataa ergita moo ayyaana dhufu ergaa ooltasi kanaa sadeen alatti ani garuu ani akkanuma yoo argaa ooltan malee kanaa alatti maal goota maatiin kee maal sii godha. Yeroo duraa jalqabaatiif maatii kee yoo citaa keessa jiran qorqoorrootti dabartee ijaarsisuuf hin kee dirqama keeti. Maaliif nurraa eegama waan ta'eef nuti maatii keenya dura jijjiiruu qabna waan ta'eef mana citaa keessaa baasanii qorqoorroo ijaartanii ulaagaalee mana san keessa guuttanii fi hojjettanii saniin booda ofii keetiif cinaatti gurraadhaa jechuudha akkuma dura sin jedhe. Kanaa alatti maal gootanii maatuma keessa yoo jette ati hookuma akkam taata ishee. Maatiin kee lafa qabaa qotatee akka barbaadetti jiraata. Ati hoo maal qabdame? Kanaaf of eeggannoo guddaa gochuu qabdan. Of eeggachuu qabdan. Yeroo hunda maatiin jedhina. Sijjammar maatumti keecha sunuu maalidha maatiin akkamitti nama yaani. Maal maatiin akkamitti intalli teenya gaagganaa teechi. Maaloo lafa takkan binuufi bakka takkan binuufi jedhanii yaadanii. Dhugaa rabbi anna ajaa'iba jechuudha. Ani dhugaa dubbachuuf maatii kooti giddii erga malee hin fudhatan birriinarraa. Hin sarman birriinarraa bachuun barbaadan. Kan isaanii akka nana isaanii itti fayyadamuu barbaadu malee kan koo itti fayyadamuu barbaadan maatiin koo dhugaa siniin jedha jechuudha. Gaafan galeen maatii kootti takkaan seechisee sinii himamsa jechuudha. Waan godhuuf giddiinan godhaaf.
Bakka dhabanii susundaan hin qabu galata rabbii galata waaqayyoo garuu isumarrattuyyuu ani bakka yeroo kana maatiin koo rakkatinaan jedha bakka yeroo isiniin jedhe kanaan erga odoon ergellee yeroo isiniin jedhe kanaan erga malee akkanumaan ergan ani faasigaa xinqataa gannaa maalii kana hin beeku ayyaana finyooti kanaan erga yeroo rakkatanii yeroo akkuma isin jedhe yeroo sadeessan bakka kanaan yeroo sanni yaada waan ta'eef yeroo sanitti yeroo saniyyuu maatiin koo hin barbaadan hin sarman maaliif ati biyya ormaatti gubattaa nuti waan beenes taanu biyya keessa jirra fataa jennee jiraanna ati garuu biyya ormaatti bifa kee jijjiirtee humna kee fixxee gaafa sitti galtee waa hin qabne baay'ee nutti dhagahamaa jedhu kanaaf akkamitti maatiin keessan namaa isin yaaduu dadhaba maal yoo maatiin keessi yaaduu dadhaba ati fi keetii yaaddu waaqan birrii kanatti argitu bakka yoo birrii hoggaa afurii kana humaayuun goone ta'e maatiin kee hoggaa afuritti keessatti jijjiirama wayii siin agarsiisni ta'e waggaa lama mee maatii kee gargaari waggaa lama immoo akkamitti lafa tokko sii bituu dadhabu kana agarsiisni taanaan deemi galiitti buukee kee baafadha ani gorsa isinii dhaamsa kanadha maatiin kee waggaa lama hoggaa sadii afur keessatti hin jijjiira haga afurii jijjiirama wayii isin agarsiisni taanaan lafa bakka takkaayyuu siin binne taanaan wookin yoo buukii qabaatte buukii kee irratti yoo baafattee dhuftee buukii kee irratti darbadhu birrii kee yoo buukiin qabaanne ta'e galiitii waan keessan laalladhuutii lafa kee waan qabaate yoo bitanis yoo siin binnesi buukii kee baafadhuuti kootuti nagaa keetiin hojjetadhu buukii kee irratti darbadhu mana yoo barbaadde mana ijaaramaa bitachuu dandeechi haga barbaadde bitachuu haga dandeetti keetitiin kan mukaa barbaadde kan bulokkeetti barbaadde haga dandeetti keetitiin bitatta jechuudha. Kanaaf maallaqa ol kaawwachuu sin barbaachisa lafa bitachuu sin barbaachisa yaaduun sin barbaachisa maaliif akka biyyaa baatan yaaduun sin barbaachisa jechuudha. Siigalee kanaaf hadaraa keessan buleettii koo atis manni sii godhu jiru isa kanaadha galtee sirree waan silaa amma birriin kee badeemati galtee sirreeffattee deebitee hojjetachuudha bakka kanaan booda hin jiru buukii kee waafachuu bichaadha kasee waadha waan tokko hin jiru jechuudha ani maatii akkamii akka ta'e isin beeku kana waggaa kana malee birrii nama jalaa nyaatanii cajjidan tan dargaggeechaa jenna maatii ofiituu haa caaludha kaayoo akkas ta'e inni akkas kanaadha dhaamsi yoo isinitti tole viidiyoo kana laayik sheerii gochuun dagatina akkasuma immoo mana kanaa warri haaraa taatanis maamila keenya ta'uun dagatina yaada yoo qabaatan gaafii yoo qabaatan gaafadha rakkoo hin jiru waan furmaata qabu walumaa furrata jechuudha walirraa gorsa baran waan baay'irraa baran ani miidiyaa kanarraa waa hedduu baradhee tanan anillee akkanatti ijoollee jajjabeessaa jirtu waa hedduun baradhe waan hedduun biyya kana dhufee jechuudha waa hedduun baradhe maaliif waan baay'een ilaalee namoota gorsaa adda addaa gorsan kana waan baay'irraa baradhe jechuudha maaliif hunduma dursayyuu kaayyoo mataa keetii karoora mataa keetii qabaachuudha hunda si kan si dursa gaafa ati qabaattee namni illee si jaalatu obboleettii koo gaafa ati hin qabaanne namni tokko si jaalatu haati fi abbaan keetu si jaallatan gaafa ati qabaatte gini hunduma si jaalata hunduma si jaalata jechuudha kanaaf of hin dagatiin obboleettii koo nagaa ta'a fayyaa ta'a.